surra guyyootaaf buufatanii turan. Qabeenya baatanii deemuu danda'an fe'atanii miilaan socho'uu jalqabaniiru. Haa ta'u malee kaaba Gaazaa kan baay'eensaa aleellaa boombii cimaa Israa'eliin diigame waan jiruuf baay'een isaanii manatti daatan akka hin qabne hubatan. Israa'el erga Hamaas dubartii ganna 28 Arbel Yihud dabalatee namoota nagaa butaman 3 kamisa darbe nan gadhiisa jedhee namoonni gara kaaba Gaazaatti akka socho'an eeyyamuuf walii galte. Namoonni butaman 3 immoo sanbata hidhamtoota Filisxeemotaa hedduun mana hidhaa Israa'el keessatti hidhamaniin wal jijjiiraman. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu hojiirra oolee as namoonni butaman Israa'el 7 fi hidhamtoonni Filisxeem 200 ol gadhiifamaniiru. Lammiileen Filisxeem buqqa'an 1000 lakkaa'aman gara qe'ee isaanii kaaba Gaazaatti deebi'uudhaaf yaalii taasisan dhorkaa waraana Israa'eliin guyyoota 2 imala isaanii ugguramutti walitti qabamanii turan. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu fi namoota butamanii fi hidhamtoota gadhiisuu amajjii 19 hojiirra oole. Kanaanis hidhamtoota wal jijjiiruun si'a 2 xumurameera. Sadaffaa irrattis Hamaas jimaata dhufu addee Yihudii fi namoota biroo 2 butaman kan gadhiisu yoo ta'u, ittaan sunis gaafa sanbataa 3 dabalataan kan gadhiisu ta'uu Netanyaahuu fi marii kana kan mijeessite Kataar himaniiru. Haala waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaatiin Filisxeemonni sanbata darbeerraa eegalee akka gara kaaba kooriidarii Neetazaarim lafa Israa'el to'attee fi kaaba Gaazaa naannoo cittuu gara kaabaatti akka imalan eeyyamuudhaaf beellamni qabamee ture. Namoonni baay'een akka darban akka eeyyamamuuf walitti qabamuun eeggataa turan amma hedduun isaanii miilaan gara qe'ee isaaniitti akka qajeelan suuraaleen ni agarsiisu. Kataarii fi Masriin kan marii dhukaasa dhaabuu kana Israa'elii fi Hamaas jidduutti akka eegalu taasisan waldhibdeen kun akka dhaabbatuuf yaalii taasisaniiru. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Kataar taatee jajjabeessaa ministeera muummee Israa'el dura labsan. Israa'el jaarsoliin addee Yihud lubbuun jiraachuu ishee Hamaas irraa akka mirkaneeffatan gaafatteettiin. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu baatee amajjii kunis waraana yeroo Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el aleeletti jalqabe dhaabe. Namoonni gara 1200 ajjeefamuudhaan 251 immoo butamuudhaan gara Gaazaatti geeffaman. Aleellaa Israa'el haaloo ba'uudhaaf waggaa darbeerraa kaastee gaggeessiteen immoo Filisxeemonni 47,200 ol ta'an kan harki caalaan isaanii lammiilee nagaa ta'an ajjeefamuu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu beeksiseera. Bateen as bulchiinsi yeroo hojiirra jira garuu ammallee jiraattonni naannichaa miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaaniitu jiru. Dhimma kanarratti xiinxala akka nuu kennuuf waayillikoo hiikaa fi xasaan as na bira jira. Hiikaa egaa dhimmoota baay'eetu naannicha keessatti adeemaa jira. Bulchiinsi yeroo naannichaa hojii bayyanachiisuu yookiin immoo buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuu, warra baqatanis deebisuu, dhimmoota garaagaraa fiixaan baasuu maaliif dadhabee waan jedhu irratti nu dubbatta. Kana fiixaan baasuudhaa fi bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay waan qobaasaa danda'u miti. Sababni isaa kuni badiin qaqqabee humna naannoo Tigraay qofaan kan deebii argatu miti yookiin immoo mootummaa yeroo hundaa'e sanaan kan deebii argatu miti. Hirmaannaa mootummaa federaalaa barbaada. Deeggarsa qaamolee alaati kan barbaadu. Kun ta'ee jiru wantoota hedduudha kan kana hammeessan jechuudha. Inni jalqabaa maalidha? Mootummaan Itoophiyaa ofiisaatu waa hedduu harkaa qaba. Fakkeenyaaf amma rakkoon naannoo Tigraay akkuma jirutti ta'ee naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti rakkoolee nageenyaa hedduutu jira. Waraanatu jira. Naannoo Amaaraa fudhannee naannoo Oromiyaa fudhannee kuni alkallattiidhaanis ta'ee kallattiidhaan qabeenya biyyattii hedduu nyaata. Gama kan biraatiin immoo naannoo Tigraay mataansaa bulchiinsi yeroo mataansaa TPLF fi qaamolee garaagaraa irraa kan ijaaramedha jechuudha. Walakkaan bulchiinsa aangawoota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay TPLFidha. Mootummaa federaalaa wajjin kan waliigaltee sana mallatteesse TPLFidha. Kanaaf gochaan TPLF achi keessatti godhu wanta naannoo Tigraay keessatti ta'uuf wanta murteessadha jechuudha. Isaan gidduutti akkuma beekamu waldhabdeen erga mudatee garee obbo Getaachoo Raddaa fi Dr. Dabratsiyoon gidduutti waldhabdeen erga mudatee bubbuleera. Bulchiinsa obbo Getaachoo maal jedha akkan gadi bu'een hojjenne hidhaa kan natti ta'e garee Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuudha kan miila na hidhe jechaa ture. Kanaaf bulchiinsi yeroo hojiinsaa maalidha? Hojii magaalaa keessaa qofa ta'e jechuudha. Akkuma beekamu gara lixa Tigraay, gara kaaba Tigraay, gara kibba Tigraay buqqaatonni 10,000 lakkaa'aman kan qe'ee isaaniitti kan hin deebine yeroo garaagaraatti hiriira ba'anii kan gaafatan. Kanaaf rakkoon isaa wal xaxaadha. Wanta bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay qofaasaa furuu miti jechuudha. TPLF gidduutti wal qoodinsi uumameera. Gareeleen kun egaa yeroo yerootti ibsa walirratti baasu. Amma dhiyoo kana mataan isaayyuu humnoonni waraanaa bulchiinsi yeroo amma bulchaa hin jiru dandeettiin qabu jaateef bakka buufamuu qabaa jedhee bulchiinsi yeroo immoo deebisee ammas fonqolcha irratti yaalanii jedhanii baasaniiru. Egaa
fakkaatu maalidha fedhiin isaanii maaliif akkanatti wal dhibdeen gidduu isaanii hammaate? Dursa kan ilaaluu qabnu wanti naannichatti ta'aa jiru hunduma jechuun dandeenya bu'aa waraanaati. Waraana booda post war kan jedhamu rakkooleen akkasii mudachuun waanuma baramaadha waan naannoo Tigraay keessatti mudate. Sababni isaa yeroo waraanatti badiiwwan garaagaraatu mudata jechuudha. Badiiwwan garaagaraa mudatu sanaa fi itti gaafatamummaa quba walitti qabuun hin jira. Gidduu TPLF garaagarummaan har'a miti kan ture jechuudha. Duriyyuu tureera. Waraanni kun hin eegalin durayyuu gidduu isaanii qaamolee waraanaa qaamolee siyaasaa gidduu rakkoo garaagaraati kan ture. Sababni isaa Itoophiyaa olaantummaadhaan yeroo qaamni kun bulchaa turetti. Bara Mallasiyyuu akkasuma jedhamu. Kan bara Mallas fakkeenyaa fi erga kufuu kaanii deebi'anii bayyanachuun seenaa waggoota 10 wayii dura turedha suni. Rakkoo jidduu isaanii ture sana akkuma jirutti ta'eeti gara waraanatti seenan jechuudha. Waraanni kun gaafa xumuramu kun hundi isaan dhangalaa jechuudha. Saayinsii waraanaa keessatti maaltu jira? Amma danda'ametti waraana avoid gochuu, waraana hambisuu, waraana jechuun carraa dhumaati. Waraanatti erga galtee booda immoo rakkooleen akkasii mudachuun waanuma jirudha. TPLF kana duras akkasumatti wal nyaatanii achi keessaa rakkoo isaanii furatanii ba'aniiru. Ammas rakkoo kana keessaa wal nyaatanii wayin baa jedhetanii yaada. Akka kanarraa TPLF dominant ta'ee waan hundumaa Tigraay keessatti to'achuudhaan osoo hin taane qaamolee garaagaraa hirmaachisee paartilee mormitootaa hirmaachisee wanti ta'e tokko Tigraay keessaa inuma ba'a. Sababni isaa TPLF qaamolee jajjabaa qaamolee waraanaa kan siyaasaa jajjaboo dhaaboof keessaa qabudha. Seenaa qabsoo waggaa 50 kan qabu waan ta'eef akkuma rakkoo qabu rakkoo isaa furachuuttis beekamaadha TPLF jechuudha. Jireenyi uummata naannoo sanaa akka fooyya'uuf waraanaan booda uummanni akka bayyanatuuf kan hojjetamuu qaba kan jedhan xiinxaltoonni maalidha amma? Mootummaan federaalatti gaafatummaa guddaa inuma qaba. Garuu immoo kallattiidhaan yoo keessa galee rakkoon naannichaa caalmatti hin hammaata. Kana mootummaa federaalaa maal gochuu filataa? Alaalarraa deeggarsa yookiin immoo bajeta dabalataa kan bulchiinsi yeroo naannoo sanaa barbaadu kennuu fi wantoota garaagaraa waan teeknikaan gargaaruudhaan alatti kallattiidhaan akka kanarraa humnaan gaafa isaa walii galuu didanii humnaan galeen fura yoo jedhee waraanni kan kana dura caalu hammaachuu danda'a. Kan biraa immoo mootummaan federaalaa ofiisaatiin rakkoo garaagaraa kan diinagdee qaala'insi jireenya waa hedduu tarkasaa jira. Ibsi humnoonni Tigraay torbee darbe keessa baasanii agarsiistuu wayiiti. Sababni isaa bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay inniyyuu bulchiinsichuu kan jedhe mataansaa hojjechuu hin dandeenye nan hojjechiisuu hin dandeenye gadi bu'ee hawaasatti hojii lafarra jiru qabatamaadhaan hojjechuu hin dandeenye jedhee erga dubbachuu jalqabee bubbuleera. Kanaaf ibsi garee waraanaa yookiin immoo humnoonni Tigraay dheengadda baasan sun maalidhaa? Tigraay keessatti jijjiiramni wayii akka barbaachisu dhuguma immoo jijjiiramni ni barbaachisa. Sababni isaa erga waliigalteen Piriitooriyaa mallattee waggaa 2 guuteera mitiire waggaa kana keessatti wanti qabatamaan sagaleen dhukaasaa sirriidha dhaabbateera. Garuu rakkoo bu'uuraa waraana sanaaf kan ka'e mootummaa federaalaa wajjin taa'anii mari'atanii rakkoo sana furuu wantoota garaagaraatti buqqaatota iddootti deebisuu irratti qaamni jabaan naannoo Tigraay keessatti dhaabbatee mootummaa wajjin federaalaa wajjin hojjetee rakkoo Tigraay furuu ni barbaachisa kan jedhu agarsiistuu wayiiti. Garuu garee Dr. Dabratsiyooniif kan looge fakkaata ibsisuun garuu immoo qabatamaan rakkoo bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay qabus kan agarsiisudha. Gama biraan immoo kan beekuu qabnu maalidha? Humnoonni Tigraay qaama murteessaadha naannoo Tigraay keessatti jechuudha. Qaamni humna Tigraay of harkaa qabu siyaasa naannoo Tigraayis jijjiiruu qaama danda'udha jechuudha. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma oduu yeroo ammaa tanaa irraa darbijoolessa Oromiyaa irraa dhaggeeffachaa jirtan oduun ijuun torbee kanaa asumaan kan isin himtaa. Akkuma beekamu lolli walitti gaareeffannaan Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru akkumatti fufee jira. Innis akkuma beekamtu sababa mootummaan Itoophiyaa karaa bishaanii buufata dooniidhaa Somaalilaandiin hargafan hargeessaan kan ta'eef waliigaltee waliin jira. Mootummaan hargeessaan deemee pirezidaantii Ijipti fiti yaamuudhaan Ijipti akka waraanaan Somaaliyaa meeshaa waraanaatiif humna waraanaan gargaartee diinadhaa itti godhaa. Achi karaa Eertiraatiin deemee Eertiraadhaa wajjin walta'ee Itoophiyaa doonachaa halkanii guyyaatti hin rafnee ittuma jira. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ibsa Soomaaliyaan baafteen imbaasiin Itoophiyaadhaa hatattamaa lama keessatti biyya Itoophiyaa keessaa ibsa baafte. Kana irratti gama haa ta'u malee yeroo duraaniitiif hatattama yeroo inni kun karaa baaraa yeroo Somaalilaandiin kan turte murteen labsamee ture Itoophiyaan langa seentee wanta wareeraan jirtu hatattama ambaasaddarri Itoophiyaa keessaa bu'ee ambaasaddarri siidhaa kan Itoophiyaa jiru yaammachuun siidhaa ni beekama ni yaadatamaa. Ammas imbaasiin Itoophiyaa akka cufamudha. Kunis sodaa nageenya kiyyaatiif waan garaagaraa taasaa jirti.
Al-Shabaab ifis dawoo taate malee Al-Shabaab narraa baasutti hin jirtu maal jechuudhaan yeroo ammaatti yeroo takkas humna nageenya kan gartee magaalaa Somaaliyaa keessa dhaqee Somaaliyaa gargaaraa jiru kanas ifiin filadha malee bitti biraan wanti godhuun Amisoon humna Amisoon biyyaan fadhii malee bitti biraa haa ta'uun qabu jechuudhaan yeroo gargaraatti ibsa gargaraa baasu jirtu. Kun hundi kan ta'aa jiruuf waraana Itoophiyaa kan achi jiru baasuudhaaf. Kunis waraana Itoophiyaa achi jirus kan isiin baasu miti. Humna isiin oliitti kanneen kaa'amee ture Amisoon UNHCR akka gargaaramu akka Somaaliyaa gargaaraniif waan kaa'ee ture. Kanaaf hiixachaa altu sumaaf dandeessu qabsoon uummata Oromoo waraatti fufaa Abiyyi Ahmed yeroo ammaa kanatti waraana bishaan irraatti doonii waraana markabaatii fi shufeerota markabaa humna gara warreen markaba hojjetan hunda leenjisee xumuraa jira. Markaballee bitee amma gara biyyaatti galuudhaaf yeroo doolatti xumuramee jira. Kanaaf injifannoon uummata Oromootiin gamanummaanuu addi bilisummaa Oromoo WBOnis guyyaa guyyaadhaan bosona keessatti dagaagee wanta ta'aa guddachaa jira. Kanaaf uummanni mootummaan bilchiginaa kan WBO cabsinettanii waraana WBOdhaa bitaa ooltan akka jaalsanyiidhaa oomisha dheengeedhaa bitaa ooltanis waan takka hin dandeessanii WBOn itti fufa hanga bilisummaan dhufti waraanni bilisummaa Oromoodhaa bitamee cabuu hin danda'u. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaatti wajjin injifannoon ni dhufa ni injifanna. WBOn abbaa biyyaati. Oromiyaan biyya. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu oduu ijoo guyyaa irratti qabannee akkuma dhageessan kan BBC Afaan Oromoodhaa dhageessan kana itti aansuudhaan oduu ijoo torbee kanaa kan qabannee isin dhiyaannu ta'a. Akkuma beekamu biyyoonni yeroo ammaa dorgommii addunyaa jirtu kana keessatti Raashiyaan Vaandaamin Puutiniin dhaabbata BRICS irratti uummata biyyoota Afrikaa irraa biyya 20 yaamuudhaan achi kan jiranidha. Kana irratti immoo hooggantoonni Afrikaa lama kanneen wal lolaa jiran Piraayim Ministeerri Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi Pireezidaantiin Ijiipti Abdul Fattah al-Siisiin fuulatti Raashiyaa kanatti wal arganii jiranii. Sababa kanaan Puutiniin rakkoo kana gama nagaan gama mariitti xumuruu hin dandeenya jedhaa jira. Kanaaf yeroo ammaa kanatti isaanillee ibsa miidiyaadhaaf kennaniif turanii ammaan dura. Kanaaf yeroo ammaa kanatti Puutinillee Abiyyi gargaaraa waan jiruuf waan achirraa eegamu kan harkaan ta'a walgahii guyyaa lamaa kan itti fufuudhaaf jechee jiranii. Gamanumaanuu warreen nu dhaggeeffattan laayik share subscribe godhuun yaada keessan nu barreessaa komentii kannaa yaadni keessan hamilee nu kannaa isiniin jenna. Galatoomaa.